Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Baga nagaan gara Kiyyaa Teek dhuftan. Har'a barnoota ijoo waa'ee kompiitaraa waliin baranna. Barnoota har'aa keessatti maalummaa kompiitaraa fi faayidaa isaa, eeggannoo kompiitaraaf godhamuu qabu, akkasumas waan hedduu baranna. Kompiitarri maalidha? Kompiitara jechuun meeshaa elektirooniksii ta'ee odeeffannoo galchuu, kuusuu, gulaaluu fi deebii sirrii kan kennudha. Kana jechuun ajaja nuti itti laanne fudhatee bifa barbaachisaa ta'een deebisee kan nuuf kennu jechuudha. Faayidaalee kompiitaraa. Kompiitarri faayidaalee hedduu qaba. Isaan keessaa muraasni barnootaaf, hojiif, diinagdeef yookiin e-commerce. Kana jechuun onlaayinii bituu fi gurguruu, quunnamtii fi bashannanaaf nu fayyada. Fakkeenyaaf e-learning irratti barachuu, Zoomii yookiin Telegiraam irratti nama nurraa halaala jiruun wal nu quunnamsiisuu fi akkasumas YouTube irratti barumsa argachuu dandeenya. Kutaalee ijoo kompiitaraa. Kompiitarri kutaalee ijoo adda addaa of keessaa qaba. Isaanis hojii hojjennu keessatti gahee adda addaa qabu. Inpuutii. Kutaan inpuutii kompiitara keenyaaf ajaja kennuuf tajaajila. Fakkeenyaaf maawuzii, maayikiroofoonii fi kiiboordii jechuu dandeenya. Central Processing Unit. Kun sammuu kompiitaraati. Hojii hunduma kan raawwachiisu kutaa kanadha. Outpuutii. Outpuutiin ajaja itti laanne kan baasanidha. Fakkeenyaaf monitarii, ispiikarii fi piriintarii. Storage. Kun odeeffannoo kuusuuf kan tajaajiludha. Fakkeenyaaf hard diskii fudhachuu dandeenya. Hardweerii fi softweerii kompiitaraa. Hardweerii jechuun meeshaalee qaama kompiitaraa ijaan argamuu fi harkaan qaqqabatamuu danda'udha. Isaan kun qabiyyee hardweerii jedhamuunis ni beekamu. Qabiyyee hardweerii keessaa muraasni maazarboordii, CPU, raamii, hard diskii, maawuzii, kiiboordii fi monitarii maqaa dha'uun ni danda'ama. Isaan kun hundi waliin hojjetu. Softweerii kompiitaraa. Softweeriin immoo sagantaalee kompiitarri akka hojjetu taasisanidha. Isaanis operating systemii fi application softweeridha. Operating systemiin Windows, Mac fi Linuxidha. Akkasumas application softweeriin Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint fi antivirusii akka Avast fa'a. Isaan kunniin qabiyyee softweerii jedhamu. Vaayirasii kompiitaraa. Vaayirasii jechuun sagantaa badii guddaa kompiitara keenyatti fiduu danda'udha. Innis odeeffannoo ni balleessa, dandeettii kompiitara keenyaa laaffisaa, akkasuma tajaajila alas ni taasisa. Fakkeenyaaf Trojan, Worm, Spyware eeruun ni danda'ama. Furmaanni isaa antivaayirasii fayyadamuun yeroo yerootti update gochuu, faayila shakkisiisaa banuu dhiisuun of eeggachuun barbaachisaadha. Waan kompiitarri jaalatuu fi jibbu. Kompiitarri keenya waan jaalatuu fi jibbu qaba. Kompiitara keenya vantileetarii gaarii, naannoo qulqulluu, teessoo dhaabbataa yookiin kan hin oollanne faan mijataadha. Wantoonni akka awwaaraa, ho'a garmalee yookiin jiidhinsa, monitarii irra meeshaalee kaa'uu fa'aatu kompiitara keenya dadhabsa yookiin balleessa. Egaa barnoonni keenya har'aa kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii yoo qabaattan saanduqa yaadaa keessa nuuf kaa'aa. Kiyyaa Teek like, share, subscribe gochuun viidiyoon yeroo yerootti gad lakkisu akka dafee isin qaqqabuuf mallattoo bilbilaa sana tuqaa.